kireeffattee meeshaalee kanneen gaa oomishte hojjeta hojjeta akka jarta akka gaariitti hojjettee oomishte gurguruu dandeessa. Leenjii kennite namoota irraa immoo leenjii qofa kennuudhaan deebitee meeshaa akka sirraa deebifatan yookaan meeshaa sirraa bitatanii akka isaan illee gara oomishaa seenuu gochuu hin dandeessa jechuudha. Dubai maal akka ta'e Abshir inshallah. haasamu kan irra caalatti waan Rabbiin ijoollee isaanii nagaa walis na agarsiisu garaan isin hin badin. kaampaaniiwwan achi keessa akkasumas ijoollee obboleewwan achi keessa hedduun hin qaba. Namoota hojii galchuu danda'an garuu yeroo baay'ee yoo bakki banaan jiraate qofa isin keessummeessuu kan danda'u. Hojiin ni jira jedhanii birrii ofii dhangalaasanii deemanii achitti ho'a baraa keessa dhumaa jira namni hojiin tokko hin jiru bilaashuma taa'anii. Yoo warra gaafannu maaltuuti maashinni moo qoyasni maa inni hin beeka. Innillee naannoo kuma dhibba Isin maashina daabboo inni hin beeka. Ni jira garuu kuma dhibba sadii shantama osoo hojiin hin jiraatin immoo erguu hin danda'u. Yoo hojiin jiraate bakki hojii banaan gaafa jirutti qofa keessummeessuu danda'a dubartoota. Maali amma irra jirtu tayaat mana jireenyaa shirkaan irratti ka bituu barbaadu. Ka bituu barbaadan. Mana jireenyaa shirkaa irratti ka bituu barbaadan jira tokko. Eecha sibiil bilbilamni kun biyya keessaa? Biyya keessaa mana bilbilamni kun lakkoofsa warra deemee. Okay. Maashina daabboo kun jira. Kunoo gatii si gaafata. Warri nu sodaachisanii biddii jedhanii maashina daabboo immoo. Maashini daabboo garaagarummaa qaba. Jechuun garaagarummaa biraa osoo hin taane siriifeesii fi sinkilifeesii yookaan humna ifaa inni fayyadamu irratti hundaa'a. Eegalee akkasii inni lammataa immoo paatiraa waan jedhamu jira. Paatiraa meeqa nyaata? Paatiraa lama kan nyaatu jira, paatiraa afur kan nyaatu jira, paatiraa jaha kan nyaatu jira. Akkasii. Fakkeenyaaf abbaan paatiraa lama maashinii diijitaal ta'e yookaan immoo gartee waan ulaagaa hunda guuttate kan sinkilifeesiidhaan hojjetu. Sii kennama. Maafkaa yookaan maashinii ittiin bukeessitu. Guddaa isa ta'e sii kennama. Maakoffashaa jedhama. Maakoffashaa jechuun daabboon erga lixiin eegamuu ramee booda maashina keessa galuutti yeroo bilcheessu osoo hin taane akka daabboon sun bokokuuf ka godhu jira. Kana guutuu wajjin walitti qabatee qarshii 2,275 hanga qarshii 300. Abbaa paatiraa meeqatu kun? Paatiraa lamaati. Abbaa paatiraa lama. Maakoffashaa qabaa? Maakoffashaa ni qaba. Paatiraa ni qaba. Maashina maafkaa yookaan kan ittiin bukeessan yookaan miksara jedhamu ni qaba. Miksara guddicha jechuudha isa dinaama guddaan hojjetu. Miksari qofti isaa kanatti hanga 8,000. Kanaaf akka jiranitti nuuf fiduu dandeessa yoo jedhan maatii ofii obboleessa ofii ergatanii maashinoota dhufanii suuraa isaa fudhatanii laalanii nuti immoo konkolaataan feenee fi dhiyeessuu fi dandeenya. Dhageessan kaafnoo dhageetti misi deebee lubbu gaafattisu waa'ee maashina tokkollee konkolaataa bituu barbaada jedhe abdii. Konkolaataa bituu barbaadde konkolaataa akkamii barbaadda? Konkolaataa fe'umsaa barbaadda moo konkolaataa manaa barbaadda? Konkolaataawwan baankiin idaa irra jiru hoo ni barbaadda moo jechuun kanuma namni dhuunfaa fakkeenyaaf namni hedduun baankiirraa liqeeffata. Liqii baankiitiin fakkeenyaaf namni Itoophiyaa keessa jiru hedduun isaa konkolaataa namni bituu Itoophiyaa keessatti yookaan 40 hin ga'u. Parsantiin 60 yookaan sanii ol hundi isaatu konkolaataan isin agartan kun baankiidhaan kan wal qabatudha. Kana jechuun fakkeenyaaf konkolaataa qarshii miliyoona 5 bitamu tokko baankiin parsantii 60 sii cufa siin jedha. Parsantii 60 baankiin sii cufe jechuun baankiin qarshii miliyoona 3 sii liqeessa jechuudha. Ati miliyoona 2 ofii qopheeffatta. Zan konkolaataa gosa barbaadu san dhayitee ni fudhatta jechuudha. Gaafa fudhattu kana baankiin miliyoona 3 sirraa qaba. Waan miliyoona 3 sirraa qabuuf jecha ni biree yookaan waraqaan abbaa qabeenya konkolaataa sanii baankii san harka taa'a. Baankii harka taa'a. Ati liqiin kun kasii kenname waggaa 2 ta'uu danda'a 3 ta'uu danda'a. Ji'aan yookaan ji'a 3 kaffalaa deemtaa jechuu idaa kana ofirraa. Namoonni akka bitatan sun deebisanii ofirraa gurguruu barbaadan. Yoo ofirraa gurguruu barbaadan kana idaa sana ofirraa kaffalaa turanii idaan isaanii irra yoo jiraate idaa isaanii irra jiru san ati irraa kaffaltee yookaan gara maqaa keetiitti as naannee sigalee idaan sun gara maqaa keetiitti as naannee birri achirraa fi immoo kaffaltee fudhatuu dandeesse ni jiru ammayyuu konkolaataawwan manaa hedduun isaanii gosa barbaadan bashii lafa jiranii yoo fudhachuu kan barbaadan ta'e kaash kan barbaadanis yoo ta'e akkaataa mallaqa keessaniitiin konkolaataan gahaa qabna sa'aatii barbaadanii dubbisuu danda'a. Abdiin hin jirtu amma zalabbaan konkolaataa barreessaa oolcha sun
dhaggeeffatte yoo jiraatte namni biraa gaafachuu dandeessa. Namni konkolaataawwan barbaadan telegiraamiin na dubbisa yookaan waatsaappiidhaan. Isiniifin erga konkolaataa gosa akkamii akka ta'e gatii isaanii wajjin. Kanas lakkoo isallee odeeffannoo hojii yoo barbaadan wallaahi isinii kenna. Waa hedduu isin fayyaduu danda'a waa'ee odeeffannoo hojii irraa. Inboksiidhaan na dubbisa warri ammaa asalatti waa'ee paaspoortii fi koppii paaspoortii odeeffannoo hojiilee maashinoota amma akkam jettanii maashinoota garaagaraa kan hojiidhaaf oolu kan biizinesaa oolu maashina batiraawwan maashina daabboo kanneen minaaman warri gaafachuu barbaadan waa'ee mana Shaashamannee keessatti minaanis kunuun laafaa. Bakkuma kam haa ta'u. Inboksiidhaan dubbisa. Shaashamannee qofa osoo hin taane nuti bakka hundattuu geessina waan ta'eef Asallaas kan jirtan Adaamas jiraadha Asallaas bakkuma barbaadan kamittuu kan kijibuu hin dandeenye karaa fagoo qofa deemuu hin dandeenye. Mana shirka keessa gurguramuun beekta shirka naannoo kamiin fakkeenyaaf shirka eessa barbaadan shirka keessatti gubeessa moo manni waan hunda guuttate kan kifilii 5 meeqaa. Okay. Gubeessa moo gandoota biraati irratti jechuun baadiyyaa fakkeenyaaf xaariitaan jira gaadoon jira sooleen jira. Bakka barbaadan nu gaafadhaati haala mijeessinee isin dubbisna lakkoofsa keenya qabadhaati karaa keessatti nu dubbisa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Karaa keessatti nu dubbisa. Laawundarii gaafatamu. Laawundarii beektaa taasiisa. Laawundariin ni jira. Haroo yoo barbaadan. Gobeessaa jedhama na kabbaa manaa sun. Ayyee. Gobeessa karaa keessatti nu dubbisiiti suuraa manaa asii ergine achi booda daalatta. Maashini daabboo olii kamii reefi yoo hin jiru addisii nama dhufuudha. Maashina daabboo jechuun fakkeenya karaa isin sun daabboo amma kun suuq irratti yookaan manneen kaafeedhaaf shaayii beetiiwwan garaagaraatiif itti fayyadaman kana maashina sanii jechuun maashina daabboo sana. Inni gaafannee gallakkisnuu fi meeshaalee laawundarii minaa maashinoota kanneen. Nu siggarillo. Nafi dikaaree waraabaa fi viidiyoo. Ayyee. Atiikitoo karatti rees ni waraaba. Shaashamannee keessa jirtan keessatti amma isin baanes ni waraabuu dandeenya. Warri laawundarii minaa jettan kunneen jechuudha. Waan odeeffannoo gara biraatiif immoo karen boksi haa naan jedhaa musiraa isin dubbise lakkoo isallee isinii kenna lakkoofsa kiyyallee isinii kenna. Isheen maxxansana bakkaayyee baankii haala kamiin nama liqeessa. Baankiin isin liqeessuu ni danda'a? Nuu galee jira. Maamni maal ta'e? Baankiin kan isin liqeessuu danda'u kallattimaan karaa lama. Isteetimantiidha yookaan ishii lubbuun nuraaba. Walitti dhufeenyi baankii wajjin qabdanii irratti hundaa'a. Inni biraa immoo maasaajaa yookaan waan qabsiifamu. Fakkeenyaaf konkolaataa bitachuu yoo barbaadde miti konkolaataa miti amma fakkeenyaaf isaa kanatti irra caalatti amma baankiin konkolaataa osoo hin taane mana sii bituu hin danda'a baankiin. Sii galee mana sii bituu hin danda'a. Mana qarshii miliyoona 5 jedhamu tokko parsantii 60 baankiin sii cufuu hin danda'a. Kumree bitan san. Parsantii 60 sii cufee jechuun miliyoona 3 sii cufee ati miliyoona 2 kaffalta. Mana san bitamee yoo geeffame kaartaa pilaanii maqaa keetiin ta'ee baankii harka taa'a. Kaartaa pilaanii sun baankii harka taa'a. Hanga birrii baankii san ofirraa kaffaltee geessuutti mana sana gurguruu hin dandeettu. Kireessuu qofa dandeetta. Mashallah. Waggaa meeqaan namaa kan waan akkana waggaa 5 jira. Haga waggaa 8 hanga waggaa 10 jira. Mee faatiiwwan mana arabaa maa rakkatte reeba deemtee kun jiru. Kanaaf akkas gootanii jechuudha. Gurguruu hin dandeettu. Haga birrii san kaffaltuutti. Garuu gaafa gurguruu barbaaddu osoo birrii san kaffaltee hin geessin yoo ofirraa gurguruu barbaaddu maaltu jira? Fakkeenyaaf miliyoona 5 bittee jechuu gaafsan mana sana. Miliyoona 5 bittee waggaa tokko waggaa lama turte mana sana osoo miliyoona 8 waan kudhanii gurguruu barbaadee namni sirraa bitu jiraate birrii waggaa tokko lama sanitti ati baankii idaa ofirraa qabu san hamma tokko ofirraa kaffaltee miti. Miliyoona 8 irra ka walii galtu yoo ta'e miliyoona 8 walii galteerta. Idaan baankii hagana tunarra jira jettaan. Fakkeenyaaf idaan baankii ati miliyoona 3 irra jiru san irraa miliyoona tokko kaffaltee miliyoona 2 kasirra jiraatu yoo ta'e har'a immoo ati mana san miliyoona 8 ka walii galtu yoo ta'e idaan baankii miliyoona 2 tunarra jira jettaan. Sii galee kanaaf wanti ati godhuu qabdu waan miliyoona 8 walii galtan san miliyoona 2 ka baankii waan ta'eef ati miliyoona 6tti gurgurtaa jechuudha. Sii galee namtichi miliyoona 6 qofa kaashii harkatti sii kenna. Miliyoonni 2 hafe san immoo tuyyuu inni baankiidhaaf kafalee maqaa gara ofiitiin nanneffata jechuudha. Ayyee. Akkaataa kanatti fuuf. Ayyee. Akawaayii gaafii waa'ee baankii isin deebi'e. Dhala qabamoo jedha. Sun akkaataa filannoo keessaniitiin. Dhala malee. Dhala malee bash. Nokka. Dhala malee guutuudha. Keessattuu ani ijoolleen dhiifama naa godhaati. Ijoolleen biyya ormaa jiran kun nama namni mana ijaaruu lafa bitee geesseeti. Dhagaa buusaa ashawaa jedhaa asitti namni isaa akka ilaalu hin jiru waan baay'ee rakkatan. Wallaahi silaa kanatti ta'ayu. Garuu amma ka jiru irra caalatti tokko
as galuu barbaachisa namni kun. Yoo as galuu hin dandeenye abbaa manaa gaarii yoo asii qabaate kun obboleessa gaarii kun abbaa haadha gaarii yoo asirraa qabaate kallatti dangare baankitti deemuu hin danda'a. Sii galee baankitti hin deema. Haga birrii surraa tartuun hojjeta taa'eetti. Haga birrii surraa tartuutti asiin mana ofii kireeffata asiin hojjetuu hin danda'a. Osoo taa'aa jiru immoo gaafa gurguruu barbaade immoo hin gurgurata. Namtichi irraa bitu sun birriin baankii kana dura jiraa kana waan beekuuf birrii baankii san maqaa ofiitti naanneeffattee akkasii fayyadama jechuudha. Haaluma salphatti. Shubbilee wanti biyya Arabaa akkasii bitadha wallaahi. Ammaayis immoo maaltu jira fakkeenyaaf namni amanu beektaa namni nama amanu ispeeshaalii amma riil isteetii waan amma ijaaramaa jira manni kondominiyeemii jechuudha finfinnee irra kan jiran kanneen wallaahi waa ta'e bar namni waan guddaa se'a nama mana tokko finfinnee irratti mana abbaa siree tokko jechuun manyitaa kifilii tokko akka qabu jechuudha manyitaa kifilii tokko qaba shaaworii shintibeetii kushinaan qaba saaloonii qaba waan hunda kan guuttate sii galee fakkeenyaaf haga birrii miliyoona afurii ta'u miliyoona 5 fa'aa ta'a sii galee. Kanaaf wanni ta'u walatti kaffaltu parsantii mana afaan bantaati. Parsantii 10 qofa wanni ta'u walatti kaffaltu sii galee wanni walatti kaffaltu parsantii 10 qofa sii galee mana abbaa siree lama haa ta'u. Inni fakkeenya Shaashamannee keessa osoo namni barbaade jechuun baankirraa kireeffatu baankirraa bitachuu. Baankirraa bituu. Bituu san odoo barbaade nama shamarran biyya Arabaa wanni kun gaarii miti. Amma maal baankirraa bituu jechuun waan biraatii miti. Fakkeenyaaf baankii isin birri haadha fi abbaa ofirra dhiriitiin abbaan haadhi sun hin dhaqa mana wayii hin laala dhuunfaa irraa jechuudha namuu dhuunfatirraa dhaayitee laalanii gatii walii galanii geessanii gara baankiitti deema manaa jara wajjin bilbisa akkana mana kana bituu barbaadeera kanaaf karaa keessanii bitachuu barbaada ammatti birri haganaa walii galeera ani birri haganaa qabaa parsantii haganaa isin shafana jedhee hin bitamaaf birri waan biraa baankiin bitee jechuun waan biraatii miti baankiin birri san qatisan sii guutee jechuudha birri san sii guutee birri san immoo hojjeta kaffalta gadabii sii kenna waggaa 3 fa'aa waggaa 5 fa'aa adada sadiitiin kaffalta. Wayyoo ijoollee biyya Arabaa akkana fayyadamtanii haga biyya ormaa keessatti dhumne wallaahi xaqaqamiin kun xuruudha bar. Namni keenya hin beeku yoo ittiin tellee sin dhaga'u sii galee. Nama nullee isaa. Amansiisuuf immoo dirqama silaa godhaniiti. Wallaahi maaliif jennaa waggaa sadii kennanii baar isin odoo idaa ofirraa qabaachuu beektaa shamarran mana Arabaa yoo hojjetu akka kara biraa birriin qisaasessitu idaa san kafaluudhaaf xaartii waan ta'eef jechuudha idaa mana siisan ofirraa kafalti ganaa ijaarsa birrii ergaa oolti meeshaa ijaarsatii birrii ergaa oolti harka jedhanii saraatanyaa jedhanii bishaan hin jiru jedhanii kun hanqate jedhanii santu hafe jedhanii birriin qixxeen caalan mana silaa waggaa 2 ijaaramee fixamu waggaa 5 irraa fudhata isinirraa fudhata isaa kanumarraa yoo chaansii kana yaaltan isinii xuruu miti garuu wallaahi bareeda chaansiin kun mana baankirraa jechuudha qixxee birrii qixxee qopheeffachuun dirqama keessan yoo lafas qabaatan akkas akka miliyoona 2 akkas yoo qopheeffattan parsantii caalaa baankitu isiniif yoonnee jedha duubee isinii godha saniin booda kaartaa pilaanii qabaan deeggabaaf hin cinqattanii kazaa suutumaan birrii keessan ji'a 3 waan mindaa ji'a 3 idaa ofirraa dhunguu Atau udah pernah kabarnya kabir nanti kira air gue tunjuru mati air gue tunjuru beri ati bukti kan kisah sesuatu tunjuru seni gale. Odo hala kan anta emal kawayu sila. Hundi kesan uyo mana kabda mana kesan jirta. Jadi berasa wagga sate tip sagal. Wagga aku dan manu muzin bilo ijaru af. Nah kasih. Wah berande kas mama berawada juga facur badan lah kosa sedih kena box sudah dupi sama kah. Banki bergaji lebar. Ati dalam berbana dalam filat. Kadala kap. Ati berbana tanah kadala rap bilisati. Banki sejamar filan noke itu. Dirka mana mi dalam setiap unjur. Lako sakan nih me. Lako sahih nih. Dua segala kuda toko. Sodo mija. Digdami sadi. Saddeetami afur. Irras ni deebi'a duwwaa sagal kudha tokko soddomii ja'a digdamii sadii saddeettamii afur WhatsApp fi Telegram na dubbisaati waan jiru. Lakkasii miti abbaa nama barreessun soddomii ja'a digdamii sadii isa duwwaa sagal kudha tokko soddomii ja'a digdamii sadii saddeettamii afur. Sirriin barreessin eeywa kaduraa haadha tokkummaa sirriin barreessine Kaalid sirrii barreessite Khadija ayi moo Kaalid lee Khadija sadde sirrii barreessite Khadija san qabadha. Dalam rapi saya kasih filter bar filter noke itu nih. Ori dalam bar baru macam ni, ode wanni gaya simbar baca. Gubanno gaya simbar baca. Dalam tahu dah bungku ni. Gubanno gaya simbar baca. Bankin fakirnya kara alar rapi satin. Makina sibit aja cun, bukan?
mana sii bite jechuun baankiin bilaash birrii siif hin kennu. Bu'aa mataa ofii irra eegata. Namni keenya amma dhalarraa bilisa jettuun fakkeenyaaf har'a konkolaataa miliyoona 5 sii bitee jenna. Miliyoona 5 gaafa sii bitu kana agriimentii jira. Agriimentii jechuun waliigaltee. Ati birriin qabdu miti makiinaa kana sii bita. Fakkeenyaaf mana namni qabu mana qabsiisee makiinaa bitatu barbaada. Makiinaa kana karaa dhalarraa bilisaatiin sii bitaa jenna. Makiinaa kun yoo dhaqaniitti hin gaafatan miliyoona 3 haa ta'u. Baankiin miliyoona 3 sanii cufee sii haa bitu. Fakkeenyaaf jechuudha. Manni kan keemmoo isaa harka jira waan ta'eef. Kana jechuun miliyoona 3 sii bitee waggaa 3 mul'us eeggatee miliyoona 3 qofa sirraa eeggatan jedhamu. Ani miliyoona 3 makiinaa kana sii bitaa. Ati immoo jala kafala deemtaa waggaa 3 keessatti gaafa naafittu birrii kana kafaltee gaafa naafittu ani immoo miliyoona 3 qofaan ta'u miliyoona 3,500 walii gala. Anama sii bita kaashii miliyoona 3. Ani miliyoona 3 kaashii amma sii bita. Immoo miliyoona 3,500 irraa bittaa siin jedha fakkeenyaaf. Si galee miliyoona 3,500 irraa bittaa siin jedha. Awwaaluma jechuudha. Kana jechuun karaa shari'aatti yoo ta'e maa inni waliigalteedha jechuudha walumaa galatti. Waliigalteetiin itti seentaa jechuudha. Akkasitti malee baankii miti namummaan dhuunfaa tokkooyyuu birri ofiitiin sii bitee waggaa 3 mul'u turee birri makee sannaa deebisiin jechuu hin danda'u. Garaagarummaan kanaa fi karaa dhalaa maal inni dhalli beekamaadha. Baankiiwwan akkaataa baankiitiin garaagarummaa qaban. Parsantii 21 jira, parsantii 14 jira, parsantii 16 kasi gaafatu jira. You know? Tokko jira, parsantii 14 jira, parsantii 16 kasi gaafatu jira. You know? Garaagarummaa qaban. Parsantii 21 jira, parsantii 14 jira, parsantii 16 kasi gaafatu jira. You know? Garaagarummaa qaban. Parsantii 21 jira, parsantii 14 jira, parsantii